Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattoota fi kabajamtoota Choomina Baalee har'aan tana keessummaa haaraa qabadhee isin dhiyaadhee jira. Inni sunis eenyu jettanii Tanakaa isa jedhamudha. Tanakaa hin beektan jedheetiin abdii qaba. Kanaafiyyuu qophii teenyaarraa Tanakaa hojjetaasna gaaffiif deebii isaatii isin jedha. Nu duukaa turan affeeraa kooti asuma YouTube channel koo subscribe share godhuu hin dagatinaa isin jedha. Asumaan karaa gaaffii fi deebii isaatiitti deemna nu hordofaa affeerraa kooti. Obbo Tanakaa gaaffii sirraa qabna. Mi'aati ajjechaa Jawaar irra raawwatame san maal jettaa ka namni isaa ajjeesuudhaa fi raawwate sun hin hidhamne ka Abiyyi Ahmad sun garuu hidhameen dhageenye. Mi'aati kanarra maal jetta nuuf ibsi gaaffii teennaa. Alhamdulillahi rabbii san ajjeesne. Jaalatamtoonni warri biyya jaalatu kan wareegaman ni jiran. Kan madaa'an kan qaamni irrate. Yeroo kana amata kute girgirii biraa keessa turre. Maaliif? Eenyutu waan kana qindeesse? Arrallee yaa waa irraanfachuu. Bara lama dura Oromoon gaaffii xiyya hanaa deebitu jettee muummicha ministeeraa ajjeesuuf tattaafachaa turte. Geetaachoo Asaffaati wajjin dirree masqala addabaabayitti boombii darbite san namni kudhan meeqa ka hidhame kan qabame katti murtaa'e. Gaafas baaburri qabsoo keenyaa karaarraa maqa jedhaniiti ture. Ergamtummaan amala isaanii maqaa taateef. Diinaaf hojjechuun amala isaanii maqaa taateef. Oromoo cabsuun kaayoo imaammata isaanii maqaa taateef. Bara lama dura waxabajjii kudha yeroo kana gadda guddaatu biyya tana keessa deemaa ture. Gadda guddaa rifaatuu guddaa warri gaafas ala jirruus gaddaattu lola gaafasu saniifuu dhiichisni isaan ammaan tana olii gadii fi gamanaa gamasii buxaalan kun hundinuu kan gaafii Oromoo deebisuuf deemu kan ta'in ergamtoota Geetaachoo Asaffaa ta'uudhaan ergamtoota wayyaaneedhaa ta'uudhaan wayyaanee deebisanii aangoo baasuudhaan haqni jiru tanuma. Maaliif booda deebinee guyyaa kana yaadachuu dadhabne? Maaliif booda deebinee guyyaa kana millachuu hanqanne? Roorroon gaafas irraa kaatee as deemaa jirtu arrallee ilmaan Oromoodhaaf booda deebisuudhaaf ilmaan Oromoodhaa hongeessuudhaaf ilmaan Oromoodhaa akkaanii fi arrallee injifannoo barbaadan hin arganne taasisuudhaaf diinaa wajjin baandaa ta'anii ganamaa galgala hojjechaa wanni jiraniif qabsoo Oromoos dhaatana akka isiin firiin godhanne taasisuudhaaf irkata ati argatte injifannoo ati argatte kana si harkaa masheensuuf dhugaa ati qabdu tana kijibaan faalanii akka ati hongooytu si taasisuuf qabsoon ta'e akka imaltuun si gufattee hongooytu taasisuuf ziqaa warqii shakkisoo ifi itti bahuudhaaf riil isteetii ifi itti bahuudhaaf muummicha ministeeraa ta'uun ta'anii ammoo warra asii muummicha dhuunfaa isaanii kan naggadaa keessa seenanii akka fedhe biyya tana keessa ta'uu barbaadurra bolola sanirraa kan ka'e qabsoo si fakkeessanii si dhamaasanii si jaamsanii arrallee qabsoo teessee harkaa masheessuu deeman. Warri arrallee qabsoo teessee harkaa masheessuu deemu kagaa irraanfachuu yaa waa dagachuu baruma lamaan kana waa dagatte baruma lamaan kana waa irraanfatte gaafii Oromoo ka'e gaafas baabura qabsootu karaarraa maqe gaafas Abiyyi ni milili koome gaafas Abiyyi ni amaara'e maaliif si hongeessuuf jabaa. Atiin maal jetteeti yaaddaa ka Jawaar irratti Bilisiginnaa Amaaraa Tigree inni paartii qaamni hundiyyuu jechuudha maaliif akka Jawaar irratti duulu nuuf himuu dandeettaa? Asumaan gaaffii teennaa nuuf deebisi. Ta'uusaa maqaa beekaniif injifataa ta'uusaa maqaa beekaniif ka isaaniin akka isaan hattummaan raawwanne isaan dhorkuu ta'uu maqaa beekaniif akka isaan kun barbaadan nama nayyamne nama malaamaltummaa nayyamne nama gantummaa nayyamne nama naannummaa nayyamne nama walqixxummaa dhala ilma namaatti amanu ta'uusaa maqaa beekaniif. Alama qabee kaniif
dabdeetii isaa lubbuun jiru isa caaluu maqaan dandeenye maqaa ifu bataniif tanaaf isa qaxalee cabsuudhaaf boodan deemu nu maleen duraanuu yoo nuti aangoo qabanneettee warra deemu ana malee beekaan hin jiru jee ka deemu jara lamaa walitti da'ameetu hokkora uumuudhaaf jeequmsa kaasuudhaaf balaa godhuudhaaf deemaa jira itti milkooytanii ammaas deebitanii itti milkaa'uun teessan isin hin jalla abadan itti milkaa'uun teessan argartaa jirtan kijiba isaanii ijoolleen jalaa saaxilaa jirtan galatooma. Tanakaa waa hedduu haasoytee jirtaa waa hedduu nuuf himtee jirtaa mi'a sumaan waa'een bilisiginnaan itti jirtu kun sirrii miti uummata Oromootiin maal jettaan mee kara falmii kara diduufaa waan akkas akkasii ni qabdaa? Nama didaa didi hin fudhatina dhugaa cinaa dhaabbachuu qabna biitti tun teenya nuutu harkaa qaba Oromoo harkaa qaba sabaa sablammii haammannee biyya teenya bulchannee biyya teenya irratti abbaa taanee ummata biraa mirga isaanii eeynee jiraachisne haqa nuu malu qixa nuu malutti ummata keenya fayyadamaa taasisnee itti oofu tana haayoon jirtu afaaniin inaa duraa ka'uu bartan. Asumaan mee gaafii teenata dhumaa warroonni bilisiginnaa abiyyiidhaan qabii namni hedduun isaanii bootaa hedduutti suuraa ka'uu jaalatan bilisiginnoonni suuraa ka'uu jaalatan mee karuma kanaan ati maal jechuu ni barbaadda? Haji addan saddoo biraas dhaqaati suuraa nuu kaaga isin suuraa ka'uudhaan silaawu waan maashaallah harargeerraa jalqabe jimmatti qabe illuu abbaa booraa shawaa tana keessa wallagga afran biyyootan naannolee godinaalee Oromiyaa keessa jiran kana hunda keessatti suuraa ka'uu bartan Haji addan saddoo biraas dhaqaati suuraa nuu kaaga isin suuraa ka'uudhaan silaawu